Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Marqos boqonnaa 6 irra jiru yeroo darbee kan mara dhaabbannee ilaalaa turre. Boqonnaa 6 irra jiru nan dubbisa. Tokko kaasee akkas jedha. Yesuus iddoo sana dhiisee adeemee gara mandara kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Bartoonni isaa isa duukaa dhaqan jedha. Guyyaa Sanbataattis mana sagadaatti barsiisuu jalqabe. Warri isa dhaga'an keessaas baay'een raajeffatanii wanti kun hundinuu eessaa dhufeef? Ogummaa akkamiitu isaaf kenname? Hojii aangoo attamiitus harka isaatiin hojjetama? Kun makasoofticha ilma Maariyaam, obboleessa Yaaqoob, Yosees, Yihuudaa fi Simoon miti? Obboleettonni isaas as nu bira jiru miti? jedhanii isa maman jedha. Yesuus immoo raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti, lammii isaa gidduuttis mana ofii isaatti ulfina hin argatu isaaniin jedhee jedhaan. Harka isaa dhukkubsatoota muraasarra kaa'ee isaan fayyise malee kanarra kan caalu hojii aangoo achitti hojjechuu hin dandeenye jedha. Raajiin biyya isaatti, lammii isaa yookaan saba isaa keessatti hin fudhatamu jedha Yesuus. Haa ta'u garuu har'a kan isin barsiisuun barbaanne torban lamaan darbe waa'ee ogummaa kaasnee ilaalaa turreerra. Ogummaa jechuun maal jechuu akka ta'e barumsi kun barumsatti fufaadha. Torban darbe keessa ogummaa jechuun maal jechuu akka ta'e waan muraasa kaasee isinitti himeen ture. Waan muraasa kaasnee ilaalaa turreerra waa'ee ogummaa dhalli namaa kun akkamittiin jijjiiramuu akka danda'u. Ispeeshaalii ogummaan isinitti maa jiru ogummaa biyya lafaa kanatu hin taane ogummaa isa afuuraati yookaan ogummaa oliiti kanan isinitti himaa ture jechuudha gaafa sanas. Egaa waa'ee ogummaa beekumsaaf hubannaan jarri kun sadan baay'ee gargar hin ba'anii walitti dhiyaatu. Garuu ogummaan jarreen kana hundumaarraa hin caala. Ogummaan qorattoonni yeroo garaa garaatti iddoo garaa garaatti namoonni baay'een waa'ee isaa haasa'u. Fakkeenyaaf warri filsifinnaa yookaan falaasama warri falasafan akkasumas immoo warri saayikolojistoonni jechuun warri xiinsammuu qoratan akkasumas immoo geggeessitoonni amantii yookaan spiritual leaders warri jedhaman waa'ee ogummaa waan baay'ee dubbataniiru. Ogummaan maal akka ta'e akkasumas immoo wantoota ogummaa kana bifa garaa garaan itti fayyadamaniiru. Asoosama kan barreessan addunyaa kana irratti, walaloo kan barreessan addunyaa kana irratti namoota gurguddaa bebbeekamootu jiru. Inni kun ogummaadha jedhanii kan tilmaamaman jiru. Haa ta'uutii garuu ogummaan amma isinitti himuu barbaadu kun ogummaa oliiti. Ogummaa olii isa dhufeen isinitti himuu barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 2:46 kaaftanii yoo dubbiftan amma 47tti Yesuus abbaaf haadha isaa dhiise gaafa Yerusaalemii dhufanii gara biyyatti dhalatetti gaafa abbaa isaa duukaa deebi'uudhaaf gaafa karaarra imala jalqaban Yesuus dhiisee booddee deebi'eeti gara iddoo sila dhiisanii yookaan immoo ba'an iddoo waaqeffannaa turan irraa yeroo gara biyyaatti deebi'aa turanii Yesuus dhiisee abbaa haadha isaa dhiisee waggaa 12 yeroo guutuu gara barnootaa yookaan immoo barsiisota seeraa iddoo barumsi barsiifamutti taa'ee barumsa hin dhaggeeffata ture jedhe. Argitaniitu iddoo kanatti Yesuus umurii isaa kanatti deebi'ee abbaaf haadha isaa dhiisee gara iddoo lafa barsiisonni seeraa jiran iddoo ijoollonni baratanii taa'ee barumsa barata ture. Kana malees gaaffii hin gaafata deebis hin deebisa ture jedha sagaleen Waaqayyoo. Gaaffii hin gaafata deebis hin deebisa ture jedha. Yesuus gurguddoota yookaan beektota haayota yookaan hayyoota gidduu taa'ee amalli ogummaa waaqummaa irraa argama yookaan irraa mul'ata ture gidduu sanatti. Amalli ogummaa waaqummaa kuni Yesuus Kiristoos irraan calaqqisa ture. Abbaa faadhisaa gaafa isaan dhufanii atasii maal hojjettaa jedhanii gaafa isaan gaafatan Yesuus akkas jedhe, an
dubbi abbaa koon dhaggeeffadhaa jedhe. An waa'ee abbaa koon barachaa jira jedhe. Waa'ee abbaa koo yookaan abbaa koo irraan barumsa barachaa jira jedhe Yesuus. Isinii galeera. Gaaf tokko Yesuus jecha tokko jedhe dhimma barumsa barachuu kana irratti. Maartaaf Maariyaami obbolaadha. Mana tokko jiraatu. Gaafa Yesuus mana isaanii dhaqu. Maartaan mana keessa olii gadi fiiddi. Maariyaam garuu teessee Yesuus Kiristoos irraa barumsa baratti turte. Maartaani maaliif Maariyaamin naaf hin ergitu? Ani qubaa koo maaliif hin rakkadhaatti hin jette. Yesuus akkas jedhe Maariyaam qooda san banne filatteetti jedheen. Nama cidha keessan jiru harkaan qabaati. Ati qooda banne filatteetta jedhaa. Baay'isawee namni cimaadha jedhamu nama baratuudha. Namni cimaan nama baratuudha. ታላቅ ሰው የሚባለው የሚማር ሰው ነው። ቤካን በሩምሰ ጃለት ወላላን ገሩ በሩምሰን ጃለት ማልጀለስ ተፈካተ ወይ ወጉማ ጅሎል ቀብሲሴ ፈከኘ በቆናቶ ከለኮርሰ ቶር በረቲ ዋቀዮን ሶዳቹን ጀልቀባ ማለት ይጀል ጀልቀባ ኦጉማ ትጀል ጎዋን ገሩ በርሲሳፍ ኦጉማ ትፈተ ጀል Gowwaan maal tuffata? Barsiisaaf ogummaa. Barsiisaaf ogummaa tuffata jechuun namni barsiisaaf ogummaan jaallanne gowwaadha. Gowwaadha. Fakkeenya boqonnaa 9 lakkoofsa 10 yoo dubbiftan Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati jedha. Isa qulqulluu beekuunis hubannaadha jedha. Amen jettuusin. Isa qulqulluu beekuun maalidha? Hubannaadha. Tokko torbarratti Waaqayyoon sodaachuun jalqaba maaliiti? Ogummaati. Sodaachuun jalqaba ogummaati. Gowwoonni garuu barsiisa fi ogummaa jibbu hin tuffatu jedha. Sagal kunan irratti immoo Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati erga jedhe isa qulqulluu beekuunis maalidha jedhe? Hubannaadha jedhe. Jarri kun wal duukaa deemu jechuudha. Isa qulqulluu beekuun maalidha? Hubannaadha. Mee jedhame nama cina keessan jiru kan qabaa raasaati isa qulqulluu beekuun hubannaadha jedha. Isa qulqulluu beekuun hubannaadha jedhaane. Ni qulqulluun sun Waaqayyoodha. Waaqayyoon beekuun hubannaadha. Namni Waaqayyoon beeku hubataadha. Baay'isawee warri hubatan hamma dhumaatti Waaqayyoon waaqessu. Afura ogummaa kana kan qabani hamma dhumaatti Waaqayyoon waaqessanii darbu. Fakkeenyaaf Daani'eliin faa fudhadhaa. Daani'el fa afura ogummaatu irra jira jedha. Afura ogummaa miti. Afura hundumaa caalutu irra jira jedha. Daani'el afura ogummaa qaba. Afura beekumsaa qaba. Afura mul'ataa qaba. Afura abjuu hiikuu qaba. Sinii galeera mini. Afura hundumaa irra caalus qaba. Yesuus guddaadha. Ameen. Maal jedha isinitti fakkaata? Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti Daani'el jedha afura gaarii waan qabuuf mootichi hundumaa gararraa isa kaa'u barbaade jedha. Afura maalii waan qabuuf? Afura hundumaa waan qabuuf. Ergaan isinii qaba. Ganama kana waan biraa isiniin kadhadha. Afura hundumaa caalu siifan kennaan. Yaalle afura hundumaa caalu inni jedhu kuni afura hundumaa caalu inni jedhu raajii dubbachuu jechuu miti. Lallabuu jechuu miti. Faarfachuu jechuu miti. Afura hundumaa caalu inni jedhu xiinxalanii bor maal akka dhufu adda baasanii beeku Waaqayyo maal akka ta'e hamma dhumaatti wajjin jiraachuudha. Yesuus irra afura kanatu jira. Gurguddootaaf beektota gidduu taa'ee barachuu jalqabe. Yesuus afurri waaqummaa irraa argamaa ture. Afurri waaqummaa isaa ibsu Yesuus irraa argamaa ture. Afurri kuni afura Waaqayyooti. Afurri ogummaa kun afura Waaqayyooti.
Afura Waaqayyooti, afurri ogummaa kun. Isa duraa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 24. Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaafis taanaan Giriikotaafis taanaan Dhaggeeffadhaa. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaafis taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti. Kiristoos humna Waaqayyooti. Ogummaa Waaqayyootis. Ogummaa Waaqayyootis. Dhaggeeffadhaa. Ilaa. Warra Yihuudootaafis taanaan warra Giriikotaaf Kiristoos humna Waaqayyooti. Maal Waaqayyootis? Ogummaa Waaqayyooti. Warra Waaqa hundumaaf min warra waameef warra waamaman eenyu Kiristaanota warra waamameef Kiristoos humna Waaqayyooti. Ogummaa Waaqayyooti. Maal jedha isinitti fakkaata? Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti dameen mukti waynii abbaan dhaabe ana isin damoota kooti jedha. Nuyi damee eenyuti? Nuyi damee eenyuti? Kiristoosiiti. Nuyi damee Kiristoosiiti. Kiristoos mukicha wayniiti. Inni nuyi immoo damoota. Erga damee taane Waaqa Kiristoosin kan dhaabe eenyudha? Mukicha waynii kan dhaabe eenyudha? Abbaa. Waaqayyo abbaatu dhaabe Kiristoosin. Kiristoos immoo eenyuun biqilche? Eenyutu biqilche? Eenyuun biqilche Kiristoos? Nuun biqilche. Jechuun nutu damee ta'e irraa argama. So ogummaan Waaqayyo Kiristoos keessa jiru anaaf si keessa jira jechuudha. Akkasuma Kiristoos maal jedha? Abbaan ana erge ani immoo maalan godheedha? Isinan ergaedha. Have you get me? Argattani? Abbaan eenyuun erge? Kiristoosin erge. Kiristoos immoo eenyuun erge? Isiniin ergaedha. Kana jechuun ogummaa isa keessa guute nutti guutee nu erge jechuudhaan. Waaqayyo akkeedha. Waaqayyo anaan erge yookaan abbaan anaan erge. Ani immoo eenyuun erge? Isiniin erge. Abbaan mukicha waynii abbaan koo dhaabeedha. Isin immoo damoota kooti. Qorontos irratti Yesuus humna Waaqayyooti. Ogummaa Waaqayyooti jedha. Ogummaan Waaqayyoo har'aanaaf si keessa jira. Nama jira keessa hin jiru kan qabaa raasaati ogummaa Waaqayyoo si keessa jira jedhaane. Jedhaa itti maa. Ergaan isinii qaba ganama kana. Maqaama Yesuusiin ogummaan akka si keessa jiru bartee baataati. Yaallachu namni jalqaba ogeessa ture. Gaafa gannata Eden keessatti uumame Addaam gaafa uumame ogummaa qaba. By the way kanaaf ogummaa waan qabuuf supernatural wisdom waan qabuuf bineensota hundumaa waame maqaatti moggaase isa dura namni hin turre. Wanta hundumaa biyya lafaa kana irratti maal jedha isinitti fakkaata? Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 yoo dubbistanii biti bulchi harka kee jala maal godheedha? Galfadhu. Biti bulchi harka kee jala maal godhe? Galfadhu. Namni kana jechuun ana boosiif kenneeraa maal irratti? Qurxummiilee galaana keessa simbirroota irratti uumama lafarra jiran hundumaa irratti maal siif kenneera? Aboosiif kenneera. Bitiitii bulchedha. Seexanni gaafa dhufu haboo kana fuudhe nama harkaa fudhate. Aboon cabe, ogummaan cabe, beekumsi cabe, hubannaan cabe kun karaa Kiristoos Yesuus nuuf deebi'e. Bakkatti. Karaa Kiristoos maal ta'eera? Nuuf deebi'eera. Kanaaf Yesuus yeroo inni barsiisu dinqifatu turan na'anii humna kana eessaa fuudhe? Ogummaan kun eessaa dhufeef jedhanii dinqifatu turan. Kanaaf addunyaan kun humna Waaqayyoo kana dinqifachuu ishee itti fufte Yesuus irraa kaafte akkamittiin sosochiin ergamootaa yookaan bartoota gooftaa biyya lafaa kana irratti erga Yesuus du'ee du'aa ka'e itti fufe. Sochiin maali? Sochiin warraaqsa hafuuraa spiritual movementiin itti fufe. Ergamoonni hojii isaanii isa jalqabaa keessatti hojii kan isaan hojjetan keessa ogummaan qooda guddaa qaba. Hojii ergamootaa boqonnaa 6 yoo dubbiftan akka jedhanii Phexros gaafa kaanii dhaabbatan nama hafuura ogummaa qabu of keessa barbaadaa jedhan.
gaafa daaqnoota filuu barbaadan nama maal qabu menaa dubbisme nama afuura ogummaa qabu of keessa barbaadaadha ለቸርች የሚያስፈልግ የጥበብ መንፈስ ያለ ሰው ነው ወዳጄ ብያፍ ከበርባችሁ አፉራ ኦጉማና መቀቡዳ አሎታፍ ከበርባችሁ አፉራ ኦጉማና መቀቡዳ አፉራ ኦጉማ አፉራፊ ኦጉማዳን ከንጉታን ኦፍ ኬሰ በርባዳይት በረሰና ለኮምሲ ወራ ኢየሱስቲ አመናኒ ዋን ባየቴፍ ይሁዶኒ ወሪ አፋን ግሪክ ዱበተን ወራ አፋን ይሁዳ ዱበተን ይረት ጉንጉማን ኩንሞ ሃዶቲኒ የሳይሳኒ gargaarsa guyyaa guyyaatti argatu turan waan dagatamaniif ture yommus warri ku alamaanu tuuta amantootaa walitti waamanii nuyi soora kana kurkuruudhaaf jenne dubbii waaqayyoo lallabuutti hirrisuun nuuf hin ta'u yaa obboloota nama hojii kanatti kenninu torba warra maqaa gaarii qaban afuurri qulqulluunii fi ogummaan kan keessa guute dhaggeeffadha afuurri qulqulluuniif ogummaan kan keessa guute of keessa barbaada dhaggeeffadha of keessa barbaada nuyi garuu kadhataaf lallaba dubbii waaqayyoo ergamuutti hin qabamnaa jedhanii argitani ቸርchi bulchuudhaaf afuuraaf ogummaan kan keessa guutetu barbaachisa jechuudha wadaajee nuyi kana booddee ከመስተዳደር yookaan bulchiinsarra gara wangeela lallabuutti waan ceenuuf nama afuura qulqulluuniif ogummaan keessa guute barbaada argitani lakka namni afuura qulqulluuf ogummaan keessa guunne jira jechuudha barbaada kan inni jedhu namoota akkasii dafaa barbaadaa fida nu kana booddee wangeela lallabuudhaaf tajaajiluudhaaf yeroo nuuni kana booddee wanta nyaataa kanaaf hin dhiphannu bara sana ergamoonni iddoo tokkotti qabamanii waan jiraniif nyaatas kan qopheessu bartootuma ture nu yamma garuu jara kana wajjin dhiphachuu garaagarummaatu bameedhaan yihudoota afaan giriikii dubbataniif warra yihudoota oriijinaalii irratti jechuudha ኦሪጂናል ጂውሺ ፊ ወረ መከመን የተቀላቀሉ ጂውሾች አሉ ከግሪክ ጋር ወረ ሮማኑ ታወጅን ከንወል መከንቱ ጅሩ ኦሪጂናሉን ሞጅሩ ወረ ኦሪጂናልን ብየ ይሁዳ ድረን ወረ ኦርማጅን ከንወል መክነፍ ወረ ሰናወጅን ግጭቲቱ ኡመሜ ከናፍኑኒ ከናመና ነሞታ አፍሮ ቁልቁሉን ከሰ ጉቴ ኦጉማ ቀበን ኦፍ ከሰ በርባዳይት kun sochiisana keessatti bu'aa guddaa qabachuun ogummaan isa duwwaa isa malee boqonnaa torbachuudhaan yoo dubbifne Isxifaanos afur akkamii akka inni qabu argine daaqloota sana keessaa baay'ee hammarraatti Kiristoosin mirgabbaatti kan ilaale Isxifaanos duwwaadha yeroo utuu dhagaadhaan rukutamaa jirani ayaachuu utuu nama torba sana utuu nama biraa utuu filaniiru ta'e gaafa girriin ka'u baqatanii sokkuu jechuudha gaafa waacaa tokko caacataan tokko ka'u yookaan waci tokko gaafa ka'u hanin beeku bakka hin barbaadu isinitti bu'an waldaan Yerusaalem hamma lafarraa baddutti mootummoonni irratti kaanii bal'eessanii bara kana keessaa Isxifaanos dhaabbatee Kiristoosin mirga abbaatti kan inni ilaale sini galeera Kiristoosin mirga abbaatti argee jedhama eessatti arge Kiristoosin mirga abbaatti ni dhaabbatee jiruun argee jedha utuu dhagaadhaan dhaamaa jiruuti utuu dhagaadhaan rukutamaa jiru utuu ijarraan buqqifatin waaqa keessa ilaale ulfina waaqayyoo Yesuusinis gara mirga waaqayyoo dhaabatee argee dhaggeeffadha waa lama arge laa Isxifaanos iddoo kanatti waa lama arge tokko ulfina waaqayyoo lama Kiristoosin mirga abbaatti arge kuno ani bantiiwwan waaqa abbanamanii hilma namaas gara mirga waaqayyoo dhaabatee nan arga jedhee wow my goodness bantiiwwan waaqa maal ta'an jedhe baname ilmi namaas mirga waaqayyootu dhaabbatu nan argee jedhe harka kee ol qabi dafee ergaan sii qaba daf maaloo daf amma kan barbaachisu bara kana iji banamuudha maqaama Yesuusiin amma ija kee baneeraane iji kee banamne taanaan borga nama didichitee waaqayyoon dhiiftee galtaati harka ol qabi dafee ergaan sii qaba harraa kaaftee iji kee waan biraan ilaalu Kiristoos isa fannifame Kiristoos isa du'e Kiristoos isa awwaalame Kiristoos mirga abbaa jiru iji kee ilaalu jalqaban jedhee
saba waaqayyo harka ol qabaa dafaa ergaan isinii qaba maqaama yesuusiin humni guddaan sirra dhufeera daf utuunni qabbanaa'in harka isaa qabe raasiiti afuura qulqulluu fudhattee baata jedha maal harka raasin jenne wadaaje nama cina kee jiru harka isaa qabe hurgufiiti humna afuuraa fudhattee baata jedhaaka sittani maane humna afuuraa fudhattee tataanaan wanti dachee gadi sittin argamu wanti samii gadi sittin argamu jobeelofte sittin argamu jobeelofte sittin argamu yoo dadhabde sittin argamu Kiristoos sitti argama Kiristoos mootii waaqa lafaati humna kana ho'aa fudhadhaa baaka Sigale Sigale the spirit of wisdom afura ogumma jedhame afura ogumma jedha argitan utumali rukutama jiru agaran ab utu gocha jirani Kristos ilaala utu anafsitaye wadaje lakira wadem beekwen lakkiba anana motolitti conference wayinu amnanan dhufeennan sidii galera ay hunda miti isininis jechuu koo miti garu warrachiin jedhe sidii galera namni afurri qulqulluun keessa guute sidii galera Kiristoosin irrana deebime በጣም ወደድኩ ቦታውን ባይዘው ዋለማ አርጌም ውልፍነ ዋቀዮ ክርስቶስ ይምርገባት ክርስቶስ ይምርገባት ኢላልበር ኡቱሩ ኩተማጅሩ ላላበር ኡቱሬ በማጅሩ ላላበር ውልፍና አርጋበር እንገሌ ውልፍና አርጋበር እሺ እስጢፋኖስ ገሩ አፍረው ቁሉዳን ጉተሜ አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተሜ ኡቱ ኢጃ ይራን ቡቅፈቲንስ ዋቀ ከሰ ሆልላሌ ኡቱ ኢጃ ሳም ቡቅፈቲን ዋቀ ከሰ ሆልላሌ ውልፍነ ዋቀዮ ulfuna waaqayyo yesuusinis gara mirga waaqayyo dhaabatee arge yesuusinis gara mirga waaqayyo dhaabbate kuno hani bantiiwwan waaqa banamanii dhaggeeffadha bantiiwwan waaqa banamanii ilmi namaas gara mirga waaqayyo dhaabatee nan arge jedhe ilmi namaas gara mirga waaqayyo dhaabatee maalan ta'e nan arge argistani ምን አይነት ማይንድ ነው ባከ ምን አይነት ውስደም ነው ብላ ክርስቶስ ነው ባይዘወይ ሰንወረበ እንት ያርግኑ ሙላት አርገምት ነብቹ ማርገም ጂሳስ ያርገበር ኢየሱስ ማርገበር ይዝኒ ገለም ዝኒ ኢየሱስ ማርገም ሬቨሌሽን ወርጀ አመንጆ ሲምቦሊካል ሬቨሌሽን ጀደሙ ፈከኛ ፈሮቶክ ፕሮፌሰር እንጎና ራጂ ዱበን ነብቲ የሮ ራጂ ዱበኑ ሙካ tokko narge jenna min yeroo tokko jenneen beenu muka tokko narge farda narge saawa narge laga narge agaa narge jenne gaara tokko narge jenna min inni kun symbolical word symbol fakkeessa hin fakkaata male waan really mit Stephanos garu symbol yarge mit original Christ no yaayyo sidi galera isa sirri fakkeessu argemeti bi Stephanos Kiristoosin arge sirrimatti mirgabbaatun dhaabbate jiru wow waatuna ife yabbe maaltuna ife beettu Kristos aarsaa sababa keenya nadaggeeffadha lubi dureeroo aarsaa dhiyeessu kakumoofaa keessatti aarsaa yeroo dhiyeessu kakumoofaa keessatti guyyaa guutuu dhaabbatamiti har'ayyuu Kristos dhaabbatee jiru Malif arsa waekof kef yefamu sanaf arsa yesefite lamma tadebi yakkan yanef mirgabajir abbatena dargid kada duwamit la tok ulfina waaqayyo arge lama Kristosin arge sadi bantiwan waaqa banama arge sidi galera la gefadazin yaaqobi lafa ona keessa taa'etu seera ma boqonnaa 28 yoo dubbistani lafa ona keessa taa'e hirra feejed dhagaa tokko boraafatee rafee jedhe es lafa ona keessa rafee eewdan maqaansa yaaqob rafee yeroo of gatu
ergamoonni waaqayyoo jedha yaabbannoo guddaa jechuun maslaalee utuu isaan ol ba'anii gadi bu'anii arge jedhaan waaqayyo jedha fiixee yookaan immoo bantii maslaalee kana gararraa ture waaqayyo jedha ergamoonni waaqayyo ol bu'anii gadi bu'an jedha sittan himaan har'a galgala ganama kana maqaama Yesuusin waa argitaati sidii galeera mee nama jira keessan jira kan qaba maal arguu barbaadda jedhaanii jedha itti maal arguu barbaadda jedha maal arguu feeta jedhaanii akkene waaqayyo Yaaqoobiin akkene ati jedha lafa amma ciiftu kanan dabarsee siif kenna booddee addanatti deebitattiin jedhe waaqayyo iddoo biraan nattone lafuma kanan siif kennattiin jedhe waaqayyo fuudhee tola dhagaa sana ol qajeelchee dibata irratti dhangalaasee tola maqaa iddoo sanaa maal jedhedha Beetel jedhee moggaase jedhe Beetel jechuun maal jechuudha mana waaqayyo warri waaqa by the way warri waaqayyo isaan waame moggaasuu danda'u Beetel jedhee moggaase Saamu'eelin argitan miti akkeedhu Daanii amma Bershabaat jedha Filisxeemota ari'e isa booddee dhagaa tokko fuudhee dhaabe maqaa iddoo sanaa maal jedhe Ebenezer jechuun maal jechuudha dhagaa gargaarsa Yesuus Kiristoos guddaadha hammarraattillee Ebenezer jedhamee jira amma isin amma akkamitti akka dhufe hin beektan maqaa mucaa keessanii Ebenezer ittanii moggaafattu mini Ebenezer maaliif akka jedhame hin beektan isin namoonni baay'een maqaa mucaa isaa Ebenezer jedhee moggaase mucaan isaa garuu Ebenezer miti namoonni tokko tokko ijoollee isaanii Phaawulos jedhu Phexros jedhu akka maqaa sana hin ta'an kanaaf Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa biyya lafaa kanarra yeroo ture dinqisiifatamee jiraachaa ture kanaaf atis Kiristoos irraa waan dhalatteef ergaan sii qaba ati nama dinqisiisaadha nama cidha keessan jiru kan qaba raasaa ati nama dinqisiisaadha jedha ati nama dinqisiisaadha jedha ogummaan waaqayyoo dhuma hin qabu yookaan dhuma maleessa Roomaa boqonnaa 11:33 naa dubbisi daddafi badhaadhummaan araara waaqayyoo hammam guddata badhaadhummaan araara waaqayyoo hagam guddata ogummaan isaa fi beekumsi isaa hammam gadi fagaata ogummaaniif beekumsi isaa hammam gadi fagaata jedha akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'u akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'u jedha karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu jedha suni galeera torban lamaan irraa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irra isa jiru namni ogummaan isin gidduudhaa itti hir'atu jira jedha inni immoo haa kadhatu ogummaan hin kennamaafi jedhaan namni ogummaan itti hir'ate maal ta'u haa kadhatu hin kennamaafi jedha namni isin gidduudhaa ogummaan itti hir'ate yookaan ogummaan hin qabne yoo jiraatu inni haa kadhatu kanaaf jechuun kiristiyaanni kanaaf ogummaan hin barbaachisa jechuudha ogummaa kan hin qabne yoo jiraate haa kadhatu waaqayyoon kennaaf harka guutee ameen jettuusin nama cidha keessan jiru harkaan qabaatii waaqayyoo harka guutee siif kenna jedha Hallelujah ogummaan waaqayyoo ogummaa guddaadha ameen kanaaf ogummaan waaqayyoo dhumisaa biran ga'amu dhumisaa biran ga'amu kennaan kun eessaa dhufa kennaan ogummaa kun olii dhufa especially nama siliin jechaa jiru olii dhufa kennaan ogummaa kun olii dhufa abbaa gaarii biraa dhufa Yaaqoob 1:17 naa dubbisme kennaan gaariin hundinuu kennaan guutuun hundinuu abbaa ifaa biraa ol waaqa gubbaadhaa hin dhufa ameen abbaa ifaa biraa gegeddaramuun yookiis gaaddisaa garagaluun iyyuu hin jiru kennaa gaarii hundinuu eenyu biraa dhufa guutuunis eenyu biraa dhufa waaqayyo abbaa ifaa biraa olii dhufa isa bira gaggaraagaluun hin jiru kennaan guutuun hir'uun hin jedhu kennaan guutuun hundinuu olii dhufa waaqayyo abbaa biraa dhufa abbaa ifaa biraas dhufa isa bira gaggalagaluun hin jiru jedha isa bira gaggalagaluun hin jiru jedha gosoota kennaa akkaataa sadiitu dhufa yookaan sadiitu jira tokko ogummaa lafarraa sadii 15 dubbisi Yaaqoobiin ogummaan akkasii kun isa lafarraati ogummaan akkasii kun isa lafarraati kan yaada fooniiti kan hafuura hamaati malee waaqa irraa isa gadi bu'ee miti
dhaggeeffadhaa. Ogummaan kun qorannoo garaa garaa arganne sana kana warri jedhan ogummaan kun kan lafarraati. Kiristoosin kan mormu kan lafarraati. Kiristoosin kan faallessu kan lafarraati. Kan Kiristoosin kan hin jejne sinittan hima. Ogummaan Waaqayyoon ol hin qabne kamiyyuu kan Waaqayyoo miti. Waaqayyoon kan ol hin qabne, Waaqayyoon kan hin jejanne, Waaqayyoon kan hin beeksisne kamiyyuu kan Waaqayyoo miti. Kan Waaqayyoo miti. Isinittan hima irra wanni si keessa jiru Waaqayyoon hin jejatu yoo ta'e, hojii hojjettu Waaqayyoon hin beeksisu yoo ta'e kan Waaqayyoo miti. Waaqayyo sammuu gaarii si kennuu danda'a, barachuu dandeessa, nama guddaa ta'uu dandeessa. Wanti si keessa jiru sun Waaqayyoon hin jejatu yoo ta'e kan Waaqayyoo miti. Isin keessa namni ogeessi hubataanis jira. Jira. Inni karaa garraamummaa ogummaa keessa argamu sana adeemmi isaa isa gaariidhaan hojii isaa isa gaarii mul'isu. Dhaggeeffadhaa. Wanti gaariin ogummaa keessaa ba'a. Wanti hamaan ogummaa diinaa keessaa ba'a. Itti fufi. Garaa keessan keessatti inaaffaadhaa ofittummaas yoo qabaattan garuu dhaggeeffadhaa. Garaa keessan keessatti inaaffaa hadhaa ofittummaa yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa. Akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa. Dhugaa irratti soban dubbatinaa. Dhugaa irratti soban dubbatinaa. Ogummaan akkasii kun kan lafarraati. Ogummaan akkasii kun kan lafarraati. Kan yaada fooniitis. Kan yaada fooniitis. Kan hafuura hamaati malee. Kan hafuura hamaati malee. Waaqarraa isa gadi bu'ee miti. Kan waaqarraa gadi bu'ee miti. Ogummaan akkasii ogummaa lafarraati. Kan hafuura hamaatis. Wanti biyya lafaa kana irratti ka'e amma sa'aatii kana dachee kana urgufaa jiru ogummaa namaati. Ogummaa lafarraati. Kun hundinuu hin darba. Hin haxaama. Hadhaa'ummaa jibba namarratti ka'u. Sidii galeera. Yaada fooni. Kan yaada fooniiti. Ogummaadha garuu kan yaada fooniiti. Yeroo ammaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isin dinqifadha. Dhalli namaa amma taa'ee dubbii Waaqayyoo kanan dhaga'u. Maaliif ogummaadhaan waan guute waan itti fakkaateef. Ilaalaa warri kaan aduu sanbataa kana Waaqayyoon waaqeffachuun barbaadan ta'anii. Warri kaan bashannana biyyoota garaa garaa deemu. Warri kaan gara tapha garaa garaa deemu. Yeroo ammaa addunyaa kana kan bitee jiru ogummaa lafarraati. Ogummaa lafarraa kana cabsuudhaaf ogummaan Waaqarraa hin barbaachisa. Ogummaa Waaqarraa immoo barbaachisuudhaaf anaafati ka'uu qabna. Anaafati humna kana diigu hidhachuutu nurra jiraata. Ameen jettuu sin. Nama cina keessan jiru harkaan qabaa raasaa ta'e ogummaa kana diiguudhaaf humna hidhachuu sirra jiraata jedha. Jedha humna hidhachuu sirra jiraata jedha. Isinitti mee kottaa firoota koo waan isinitti himaa. Yeroo ammaa barri kun bara dhumaati. Bara dhumaati. The end time, the end year. Bara dhuma waggaa dhumaati. Guyyaa dhumaati. Ga'eera. Kana keessa maal tariifata? Biyyi lafaa kun namootatti beekumsa fakkeessuudhaan, dandeettii fakkeessuudhaan, soorummaatti fakkeessuudhaan, wantoota garaa garaatti boqonnaatti fakkeessuudhaan dhala namaa karaa irraa kaachisaa jira. Rakkinatti fakkeessuudhaan dhala namaa karaa irraa kaachisaa jira. Fakkeenyaaf yeroo ammaa addunyaa kana irratti diraamaan garaa garaa, taphi garaa garaa dhaloota hedduu karaa irraa fuudhee sokkaa jira. Isinittan immoo obboloota koo firoota koo yeroo dhumaati. Isin garuu ogeessota. Ameen jettuu isin. Sababni isaa teessanii dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachaa jirtu. Teessanii barachaa jirtu isin. Isin ogeessota. Nama cina keessan jiru harkaan qabaa raasaa ati ogeessa jedhaa. Ati ogeessa jedhaani. Ogummaan akkasii inni kun kan lafarraati. Lammaffaan ogummaa seexanaa. Seexanni ogummaan kenna. In kenna. Isuma ammaa yoo dubbistan irra deebitanii ogummaan seexanaa kuni hojii seexanaatiin kan guuteedha. Yeroo hundumaa kan inni hojjetu hojii seexanaati. Isa kana isinitti agarsiisu nan gaafatu. Beektu hundi keessan nama miidiyaa waan taataniif beektu. Yeroo ammaa miidiyaa kanarra maal akka jiru. Sooshaal miidiyaa kanarra maal akka jiru beektu isin. Kanaaf isinitti munan gaafatu. Wanti Kiristoosin hin mul'ifne miidiyaa irrattis haa ta'u afaan namaa keessaas haa ta'u karaa kamiin calaqqisu qaba. Isinitti waan of eeggachuutu nurra jiraata firoota koo. Tokko barri gara dhumaa dhufeera isiniin jedheera. Dhaloonni hedduun Kiristoos harkaa ba'anii deemaniiru. Ma du'aa kana jalaa ba'uudhaaf take yourself of
of eeggachuu sirra jiraata dargaggeessi. Sii galee miidiyaa irra oolta waan ta'eef birri amma nammanaa jira. Birri amma nammanaa jira. Kottaa birris ni ilaanna galmaa'aa hin argine argitanii biyya warri beektamme tarii namoonni galmee fudhatan jiraachuu maaltu jan fuutan isin gintanii tuni gale qoy maal nyaadheen du'a amma lafarra jiru sin ajjeesu sitti taphata sin ajjeesu tu duute manta galaaggalte ka induutu sitti taphata sirra deema miilla isaa dhiqase ogummaa fakkaate kan jireenya kee balleessuuf ariifatu jira ogummaan ogummaa caalu ogummaa oliiti. Ameen jettuusin inni kun jedha ogummaa lafarraati jedhaan ogummaa badiisaati jedha engadda irratti kadhataa turreerra nu ji'a lama kadhachaa turre kana irratti kadhataa turre hafuura kana tumaa turre magaalaa kana keessaa isaas misxira meeqatu jiru yoo isinitti himne intiniidha malee misxira meeqa jiraati yeroodhaaf qabaachuu dandeessa garuu maal godha nagaan argattu kan amma koof akka keeran nagaa kan qabu hin jiru sittanimaan har'a humna dhiiga Yesuus si uwwiseen gadi si dhiisaane namoonni tokko argitaniitu dubbachaan ture ijoollota warran barsiisu sinitti mu'an አንዳንድ ሰዎች ይዘረፋሉ ቆሪቻ ነትቡኤ ማለ ጎደ namoonni tokko bilbila koo fudhate maaliif laataati innoo qoricha dibate ati dhiiga Yesuus dibatte hin baatu ka dhiiga Yesuus on dibattu atabittiin sina tolanii lubbuu kee hatuu didanii bar baga si dhiisan isayyuu lubbuu kee baga si dhiisan jechaa jira annagu badamne hatameen dhufe edhaamisayyuu hin kadhattu atabittiin hin hatamtu dhiiga Yesuus ofin dibdu akkamittiin hin hatamtu tolanii usiin galaana keessa si buusuu dhiisan hin jedhe abbe baga oolte nama jira keessan jiru kan qaba baguma lubbuun kee hafedha odaaji baguma lubbuun kee hafe baga lubbuun kee hafe nuuf situ nuuf guddaa dhaabbe birrii baga fudhatanii si hambisan maal namni akkamitti intini natti dibee ancufa natti tufe battiin tuftu ati taasee xanaa jala jirtachuudhaan saamamu namni atamittiin namni qoricha sitti dibee si fuudhee deemasiin maqaama Yesuusin har'aa kaasa sirratti hin hojjetu hin jedheen mee haxaameen anna keessan ergaan isinii qaba saba koo yaa saba koo ergaan isinii qaba waaqayyo wayee keef lafa raasuu jalqabeera waaqayyo wayee keef biyya raasaa waaqayyo wayee keef lafa raasaa ergaan isinii qaba ameen jedhaa fuladhaa maqaa Yesuusin inni si saamuuf bahe inni si balleessuuf bahe inni si nyaachuuf bahe maqaa Yesuusin sirraa jala galfameera. Sinii gale hin saamamta irraa kaafte akkeedhu hin saamta malee hin saamta jedha malee sagalee waaqayyo hin saamamta kan jedhu caafameen jiru sittan himaan hin saamta jedha malee hin saamamta kan jedhu hin jiru maqaa Yesuusin eebba kee santiniitti si harkaa fuudhan duwwaa mini qoricha mana kee keessa taa'e kan saamu qodaa bukoo kee kan saamu kiisii kee kan saamu nagaa kee kan saamu dhuguma waaqayyo irra baafnaan jedhe maalirra baataaf saba kanaaf ennaan rakkina isaa jedhe waaqayyo tokko hiyyummaa isaa jedhe waaqayyo lama dhiphina isaa jedhe waaqayyo sadii isa afuura isaa nyaatu afuur isa bara dheeraa si rakkisurra waaqayyo waa baaseera iyyaa naa ta'eera jedhaaka humna kana fudhadhu manatti galina eebba kana fudhadhu manatti galina haxaame qaama keessan shaaka paraasooda preezika baalaboosiya inni sadaffaan ogummaa oliiti ogummaa olii mee 17 naa dubbisi ogummaan waaqarraa garuu dhaggeeffadha ogummaan waaqarraa garuu hundumaa dura qullaadha akkasumas naga qabeessa garraamiidha of kennaadha ho'aan ija gaariidhaanis guutuudha garaan hirruun of arguu dhabuunis keessan jiru karaa isaa warra nagaa buusanii fi dhaggeeffadha karaa isaa warra nagaa buusanii fi sanyiin ija qajeelummaa kennu nagaadhaan hin facaafama sanyiin ija qajeelummaa kennu nagaadhaan maal ta'a hin facaafama sanyiin ija qajeelummaa kennu maal ta'a nagaadhaan facaafama har'a inni 17 kaasee 18 kun sirratti ta'eera ameen iyyaa naaf ta'eera jedha ameen
ogummaan olii kun ogummaan banneedha. Mee lammaffaa Qorontos isa duraa Qorontos 2 jaanaa dubbisi. Ogummaan banneedha ogummaan olii kun ogummaan banne የማይጠፋ ጥበብ haa ta'u iyyuu malee ogummaa bara siyaanaa yookiis ogummaa warra biyya lafaa kana seerratanii ofiis golgolaa'uuf jiranii dhaggeeffadhaa la ogummaa warra lafarraa warra biyya lafaa seerratanii ofiis golgolaa'uuf jiranii yoo ta'uudhaa baate iyyuu warra bilchaatan keessatti immoo dubbii ogummaan dubbanna dhaggeeffadhaa warra bilchaatan keessatti dubbii ogummaa dubbanna nuyi dubbii dhoksaa ogummaa waaqayyoo isan beekamin ture sana dubbanna dhaggeeffadhaa laala dubbii ogummaa waaqayyoo isa dhoksaa isan beekamin ture sana dubbanna waaqayyo ulfina isaarraa akka hirmaannuuf uumamuu biyya lafaa dura ogummaa sana yaadee nuuf qopheesse haleluuyaa nama cira keessan jiru kan qaba raasaati ogummaa sana fudhatteettati jedhaane ogummaan sun siif ta'eera jedhaa maqaama Yesuusin inni dur yaadame qopheeffame sun dur yaadame qopheeffame sun utuu biyyi lafaa hin uumamin har'a maqaa Yesuusin siif ta'eera. Waaqayyo ogummaaf aangoosaa isinii haa badhaasu. Aangoo ogummaa isin haa badhaasu Waaqayyo. Ganama kan aangoof ogummaa isin haa badhaasu.